Angaruu waan takka wanti na gammachiise beektaa? Mana keessan seentee mana keessan kan deemuun na gammachiise. Maaliif? Dhalaan alaan hin toltu. Egaa mana keessatti deebitee alhamdulillahi rabbil aalamiin wanneen siidhaamu Abdallaan ishee dhufu Yusuf gadi hin dhiisin. Yusuf miikaa irra baysi isa qabultee diigee. Namni bultiin qabne waa'ee bultiin beeku akkuma bikka hundatti dhiibbataa gadi hin dhiisin. Tumsiis cafaysiis akka ajaa'ibaatti bulchaa maal cafaysiitee miti Yusuf sirrii cafaysiis sirriitti maallaqaan akka ajaa'ibaatti cafaysiis. Gammachuu takkaan na dhagahame niin tureewu maaliif yoo ta'e akkana ita gammadee takkaan niin ture. Niin ajabaadhu laayik qabda laayik akka duraan hojjeena. Injifannoon keetti ufaa jabaadhuunis qabame. Eta jabuu dukkana keessaa akkanatti hiisii waraabsi qabee gadooda waan ta'een beekamu. Ajaa'ib itti xiqqaatte garuu akka hojii isaatiin itti xiqqaatte. Itti xiqqaatte akka hojii isaatiin Abdallaa siyaaf egaa. Abdallaan akkatti ilaal dirree irra fiigu jira akka waraabsatti bariitee tokkotti akka dirree irra fiiga. Isaa siyaaf isaa harka galchi Liina Yusufis eega qabdee karoora qabdeef sun galmaan ga'e. Karoorri qabdeef attis ni beekta anis akka yaada kiyyaatti niin tilmaama. Maaliif isa kaasii fi Abdallaa addaan baasee bultii teetii fi ilmoo ta'ee si baasee alas hin jiru. Isa kaduraanuu intala baala geessanatti fidee bultii teetiiki. Yusuf takka lama jee hanga inni Abdallaa akka duraan intala fidetti Abdallaa hayyamsiisee siifi Abdallaa walitti deebisee Abdallaa waa'ee intalaa jalaa dhaabbatee bultii teessan akka duraanitti taakka jettanii bultii san eeguutu eegaltanitti Yusuf gadi hin dhiisin. Eega seerka seer Yusuf gadi hin dhiisin. Eega Yusuf kan Abdallaan fi deemee sun dhufuu ta'a. Maaliif? Kopha jira. Kiyyaan kun sirraa hidhamee edda kun akkatti iyyaas dubbadhee hin jira. Qabamee jira. Abdallaan kophaasaa jira maanta. Waraanni kee siifi waraanni kee bar jabaadhaa garuu isin kaayyoo ta'e galmaan ga'e iftuban deebin. Maaliif? Hanga bultii ta'e keessa deebitutti iftuban deebin. Dhugaan siin maaliina? Maaliif? Abdallaan deemee dhufuu ta'a. Abadan ati mana kee keessa hin bahin. Qabattee mana keetti jabaan. Angaruu waan takka wanti na gammachiise beektaa? Mana keessan seentee mana keessan kan deemuun na gammachiise. Maaliif? Dhalaan alaan hin toltu. Egaa mana keessatti deebitee alhamdulillahi rabbil aalamiin wanneen siidhaamu Abdallaan ishee dhufu Yusuf gadi hin dhiisin. Yusuf miikaa irra baysi isa qabultee diigee. Namni bultiin qabne waa'ee bultiin beeku akkuma bikka hundatti dhiibbataa gadi hin dhiisin. Tumsiis cafaysiis akka ajaa'ibaatti bulchaa maal cafaysiitee miti Yusuf sirrii cafaysiis sirriitti maallaqaan akka ajaa'ibaatti cafaysiis. Yusuf ilmoo akkanatti bar fannisiis isaa fi fannisiis akkana ooriyanii bulcha baafne jensan eegee inni arsii harka seene likki tumsiis Yusuf. Abdallaan ifiin dhufaa kophaa jira ifiin dhufu. Bulchaanis kutee Yusuf haqabame maamadda ka'ee Yusanii gurbaan dhiirtuu akkasitti ni yitu akkasitti iyyasanii Yusuf gadi hin dhiisin. Hanga inni Abdallaa bikka seenee bikka fedhe mana fidutti gadi hin dhiisin Yusuf. Likki tumsiisi Yusuf. Akka ajaa'ibaatti laata gaqqabii tumsiisi. Hidhaa akka ajaa'ibaa hidhaadha. Yoon bulchaa hidhamee miti akka ajaa'ibaattidha. Hasiyaa fi Abdallaa kiyyaan kunis waa sadarkaa goonu bannee jaboo ta'iyya waa biratti sin agarre dukkana keessatti tuman. Akkam beekamnetti qaaman beekamnetti tume dukkana keessatti akka eegisanitti. Itti xiqqaatte. Silaa qaama ishee san arge lammaffaa kan itti deebi'uun godhe. Lammaffaa kan deebanii tuman. Siigalee yoo viidiyoo tiyya tana isin bira geesse liinaas bira geenyaan jalatti ishee godhe. Tamaam akkasii awwanniin siidhaam jabaadhu ati duraanuu jabduudha. Jabeeffadhu nama si moggaa dhaabbates Toofikoo jabeeffadhu. Toofikoo akka ajaa'ibaatti obboleessa rabbiiti obboleessa kee caalaa si bira dhaabbatee rakkoo ta'e si wajjin qooddatee halkan guyyaan jenne si bira dhaabbatee si wajjin rakkatee tumamullee kan duuban deebi'in kan liinarraa fagaadhu jennii tumamullee duuban deebi'in si wajji kaayyoo tana galmaan ga'u jira jabeeffadhu hunda aarisa keetii fi waraana keetiis
warra qe'ee warra ollaa hunda jabeeffadhu warra isaan bikka oolan sii basaasan hunda jabeeffadhu sin jedhiina garuu eega mana keeti galte alhamdulillahi shukrii galchaa Yuusuf gaqqabaa tumsiisaa ganamas yeroo qabbanaa sana fa'aa uleen akka ajaa'ibaatti tolti beektaa qabbana yeroon jiru tuni uleen akka ajaa'ibaatti tolti Yuusuf maal ati dhiiraa miti ati maal jee nama qoosaa miti likki tumsiisi viidiyoo ajaa'ibaa irraa mari akka hordoftoonni mee hojii isaanii arkutti likki tumsiisi akkas godhi liinaan gama xiyyaawwanni sidhaamu yoo naamichaa'e qaamaanus biraan dhufa eega Yuusuf qabame qaamaanus biraan dhufa yoo naamichaa'e garuu yoo naamicha baates asumaanii social media irra illee taatu karaa kallattiin dawwalallee taatu si dawwala wal quba qabaannaa awwanniin siidhaamuu takka hanga Abdallaa mana galutti Yuusuf gadhiiftee waraabessee boolla duraas singaa taasisan lammata deebee sin nyaatin takka nama nyaatuun dhiirummaadha lama nama nyaatuun gogummaadha lammaffaa Yuusuf yoo har'a isa akkana gadhee oftuu Abdallaan galchine gadhiifte siin daadata intala duraan fidee miti siin daadata isaan har'allee Fooziyaadha baafnaa Fooziyaadha gaafannaa fagaattee jirtu dubbiin Fooziyaadha Fooziyaan jiraattee duutee Allaala rabbii beeka garuu siif rabbii beeka maaliif sirraan beekan jiru siif rabbii tokko beeka Yuusufis waama Fooziyaa Abdallaalleen dubbachuullee dilas sosoraatu jira garuu immoo Yuusuf miccootan isaa fidee obboleeyyan isiilleen seeraan gaafachuuf ta'a Yuusuf yoo wanti akkanaan dhabamte akkaan citii dhaga'utti seeraan isa gaafachuu ta'an obboleeyyan micciyoo laachuu tamam lammata Yuusuf akkasitti hin deebinetti akka inni waa'ee heetiif Abdallaa keessan seennetti akka inni mana keetirraa fagaatutti Yuusuf gaqqabii likki tumsiisi likkitti si galee likki gaqqabii tumsiisi awwanniin si dhaama Abdallaan qofa jira amma dhufee harkeef kan nu ta'a amma yeroo amma keessuma sanatti Abdallaan dhufee akkasii kan nu ta'a hanga duraa Yuusufii fi bulchaadhaa Maammadii kana biratti addatee akkas godhatu san amma dhufuu ta'a kopha jira jabaadhu wannin si himu jabaadhu gadindiisin Yuusuf gadindiisin Yuusuf gadhiisanaan Abdallaa mana galuus hin jiru isaanis irraa taa'uus hin jiru Yuusuf akka gadi hin baane Abdallaa hanga mana galchutti Yuusuf akka si biraan baane tanaan gaffageessee si himu awwaa'ee Yuusuf dubbachuun fedhuu bakka Yuusuf namaa miti namni bultiin beekne namni gubatee hin beekne biddaan taphatayyan namni bultiin qabne akkuma arge godhata saniifuu Abdallaa si harka ga'uudhaaf Yuusuf kafina jabeessi Abdallaa if harka galchuudhaaf Yuusuf ittidhaa jabeessi yoo Yuusuf ittidhaa jabeessite Abdallaan si harka gee xuupha isii dhikkanatti hijiraa midhiirti dhiirti akkasitti bulchaa hiitee gamaa gamana barsiisuun ni jirtiimi akkanatti sila akka inni ganaa lammata deebi'ee bultii namaa kan seennetti akka inni lammata deebi'ee bultii namaa keessan seennetti Yuusufidha taniin siimu Yuusuf tumi ganama tumsiisi galgala tumsiisi viidiyoo irraa mari yeroo inni tumamutti viidiyoo irraa mari akkasumallee garaan keessin qabbanaa'u maaliif yoo jettee Yuusuf namaa miti inni hangana ni yaadu akka yaadu aadaaf ilmoo addaan baasee jaarsaaf jaartii addaan baasee silaa nama yaadu ta'e mana keessanis dhiiseeti Abdallaa bikka biraa fuusisa garuu inni mana keessa si baasee Abdallaan fuusisaa jee deemee bultii deediiguun sun isarraan fakkaatu garuu hangam turti malee siif mucaan kee walitti deebitan Abdallaan deebi'u oolus hin jiru si jedhe akkasii if duuban deebin jabaadhu itti ga'uu jirta hayyoo ta'e galmaan godheessa gammachuun ta'e arguuf jiraanna gammachuun ta'e gammachuu tiyya gammachuu teenya jechuu fedheeti hundi namaatu warri siira akkas jiru ni gammanna yoo Abdallaan
Yusuf Abdallaa mana deebise arrabooda waa'ee Yusuf waa'ee Abdallaa takka akka isaan hariiroo wajjin hin qabaanne Abdallaa abbaa mana keetii yoo ta'e godhi dadhabnaan Yusuf qeessan irraa murii si galee saniifuu ana dhumarratti wannin siidhaa mul'inaa viidiyoon tiyyatuun yoo si bira geesse Yusuf si harka jirus agarsiisi Abdallaa akka inni mana deebisu akka inni Abdallaa mana deebisu goosisi si sobee si kadhatee maallaqa amminaan minjee si harkaa akkan baane akka si harkaan baane kaayyoo ta'e galmaan kee jabaadhu iftii wal deebin liina I love you siin jaaladha baay'ee takka si jaaladha obboleettii qaalii jabaatte adabuun irraa cabsite sila Abdallaan akkasiin fuudhee takka jee hajalaan laallatu Maammadii garuu yoo ati Maammadii Abdallaa fi intala sana addaan baaste nulleen gammannee jiraanna Yusuf lammata nutti hin deebi'u ifiifuun fuunee ifii haa fuudhu ifiifu bultiin qabu inni haa bultii dhaabbatu waa'ee keetii fi Abdallaa kan seenneen.